Ayo borana siyama ya Rabbi kiyana birmadeti Abbo borana siyama ya Waka kiyana birmadeti Yo asino wakera birmati Mita ungeza nenda namata Yo asino wakera birmati Rakotan kesa lekara jamata Ayo borana siyama ya Rabbi kiyana birmadeti Abbo borana siyama ya sabakia na birumata jeta Yo asino wakera birmati Mita ungeza nenda namata Yo asino wakera birmati Rakotan kesa lekara jamata Ya Rabbi kiyana birmati Gana mana fakkaaneti wanna gammachuu agarree jechuudha. Akkuma kaanetti Facebook seenne yaa'u dalagaan keenya takkiin dalagaan warri ummataaf sagalee ta'uu gizee lafarraa kaa'ee qursii osoo hin ta'in Facebook seena. Ani akka mataa kiyyatti jechuudha. Ani akka mataa kiyyatti gizee lafaa kee silkii matarraa fudhadheet mana akkanatti ilaalaa jechuudha. Maaltu jira jechuudha barbaadeetti. Akkuma gaseennetti Adaanach Abeebee ummata keenyaaf qarshii miliyoona 100 akka kannitee jirti. Yaa'u haa galatoomtu jechuu barbaada. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka ummanni keenya sooressonni keenyas akkasumatti muraadfaan maallaqa guddaa kananii jiranii kaleessas galatoomfachaa turre. Rabbiin bikka baasii guddaa kennuufi rabbi onni ajawni wallahi hedduu takka gammade. Sini seensa gasti haasa'u dura. Hedduu takka nama gammachiisa wanni godhamaa jiru ummanni keenya wanni kaabaa kibbaan godhu jiru hedduu takka nama gammachiisa ilaa ammaan tanatti ummata keenya bira dhaabbachaa jiranii ummanni keenya gargaaraa jira hedduu takka namatti tola dhugaa ummanni Oromoo gisee akkanatti yoo akkanuma callisnee dhugumatti hangaftoota Oromootti yoo numa akkanuma callisnee yoo usneetuma akkatti teenye taate booda seenaa fokkottu barreeffa. Seenaa fokkottu Boranni beelee ture osoo qotosuun jiru hangafni beelaan dhumee ture beelaa isaan fixee beelaan lafarraa dhumanii osoo hangafni taa'u wanni jaamu seenaa fokkottu ta'a. Seenaa fokkotaa ta'u ta'e garuu akka seenaan kun Oromoo keessatti hin galmoofneef ummanni keenya waan danda'u hunda karaa hundaanuu hirmaataa jira. Wallahi hedduu takka nama boonsitanii hedduu takka isinitti boonnee jira hedduu takka gammadeetin jira ilaa ammaa hirmaannaa ilaa ammaa hedduu takka bareedaadha. Galatooma hundi keessanuu ijoolleen keenya kan biyya keessa jirtan qeerroon akka Boorana deemtanii ummata keenya bira laaltan ummata keenya bira dheeyxanii maali keessa akka jiran haala isaan keessa jiran dheeyxanii akka laaltan asumaanuu isii dabarsa maaliifi ilaa ammaa kan ayyoo Booranaa abbaa Booranaa bira dhaqee kan laalu jiru sababa biraati isaanis haa galatoomanii warri ummata keenya bira dhaabbatee warra ummata keenya bishaan obaasii arra ummanni Booranaa kannuu malee warra fudhachuu hin beekne ture. Waan Rabbiin fidee garuu ni fudhanna nuti. Waan Rabbiin fidee Rabbiitu fidee kana waan ta'eefu ni fudhanna waan jibbinu hin jiru jechuudha. Garuu qeerroon keenya kan biyya keessa jirtan qeerroon ni jirtan qarreenis ni jirtan akkasumatti warra social media fayyadamtan qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtan Boorana dhiqaati Booranni maal akka fakkaatu Booranni maal keessa akka jirtu dhaqaati laalaa isin jechuu barbaada. Sabni biraa isin dura dhaqee ummata keenya laalu jira ummata keenya bira dhaabbatu jira saa kanammoo dhugaa isin isaan dura fiidanii achitti argamuu keessa osoo harkamiin hafuu keessanitti dhugaa hedduunatti dhagaame garuu amma namoonni deeman akka dhageenyetti ijoolleen achi gamaachi qajeelu deemtu hedduutu jira. Sanumaaf hedduu takka nama gammachiisaa jabaadha isin jechuu barbaada. Takka nama gammachiisa haalli jiru akkana Oromoo jechuun akkana gamaa fi gamasiin fiine hundi keenyaa'u haalli siyaasaa kanarra wal jibboo osoo hin ta'in tokko taaneeti
tokkotaaniiti akkanatti balaa nutti dhuftee balaa rabbii fidee kana qolachuu danda'u qabna. Balaa kana immoo rabbiitu fidee wanna rabbiin fidee immoo uummanni Oromoo jaalanus jibbinus ni fudhanna. Kan uume isa waan ta'eef kan jiraachus isa waan ta'eef hundi keessanuu du'aa godha. Wanna isinitti dhaamu du'aa godha. Rabbiin guyyaa lamatti qe'ee Booranaa jijjiiruu danda'a. Qe'ee Booranaa roobaan tortorsuu danda'a ardii. Sanumaafuu du'aa godha. Wanna du'aa irra caalte hin jirtu. Wanna wanni bakka ilmi namaa osoo fiiguudha osoo gamas fiinu gamana fiinu Rabbiin guyyaa lamatti boorutti dirree Booranaa jijjiiruu danda'a. Akkuma Rabbi nama balaa kana fidee nu ajaa'ibseetti ammas ajaa'iba biraa hojjete ummata keenya beela jala oolchuu danda'a. Ummanni keenya kan beelee nama muraasa miti nama miiliyoona meeqaan lakkaa'amu waan ta'eef sanumaafu Rabbi kadhadha. Hundi keessanuu waan itti amantan Rabbi kadhadha. Ta Rabbiitu caalaa amantii keessan hundaan warri amantii Kiristaanaa warri amantii Musliimaa beente hundi keessanuu amantii qabdaniin Rabbi kadhadha. Rabbi biraa namni Rabbi kadhatee waan hin dhabu waan ta'eef Rabbi kadhadha. Rabbiin akka nuuf tirmatuuf. Ustaazonni keenyas akkasuma waan kanarratti hin callisina. Wanna Rabbiin fide kanarratti kuni lolaa miti kuni qawwee miti kun boombii miti waan ta'eef osoo namni dhumuu Quraana barachuun osoo namni dhumuu asirratti waa hedduu babarsiisuun sirrii natti hin fakkaatu. Maaliif nama jiru waa barataa nama jiru waa dhaggeeffata jechuu barbaadeeti. Sanimaaf ustaazonni keenyalleen akkuma raayyaa abbaa macaa kanatti nuuf hojjedha. Ummata keenya bira dhaabbadha. Ummata keenyaaf lallabaa. Ummata keenyaaf du'aa kadhadhaa jechuun barbaada asumaanuu yoo jiraattan. GoFundMe haftaamuu banee linkii kiyya jalatti argachuu dandeessan amma seentanii jechuu. GoFundMe irrallee uummanni hirmaataa jira. Karaa hundaanuu hirmaadha. Karaa hundaanuu achirratti Jawaar Mohammed akkaawuntii maxxansee jira. Jawaar irraa dheexanii piroofaayilii Jawaar irraa akkaawuntii fudhachuu dandeessanii achuma raayyaa abbaa mancaatis gargaaraa jiran namoonni hedduun karaa hundaanuu gargaaraa jiran karaa hundaanuu fiigaa jiran. Yoo akkanatti hin fiigne akka duraaniiti miti. TikTokiin kijibaadha. TikTokiin kijiba jechuu kiyyeessini galee namni TikTokii numa banata gargaarsa jennee TikTok irra teenya malee maalleeni baankii keessa hin jiru. Takkiin maalleeni hin jiru. Namni waadaa seeneetiti maallaqa hin galchu waan ta'eef isin namaaf jettanii osoo hin Rabbiif jecha akkaawuntii Jawaar Mohammed jala akkaawuntii raayyaa abbaa mancaa jala fudhadhaati gargaara. Wanna biraa hin jiru bakka. TikTok kanarratti namni gargaaru saa gargaaru warri gargaaru danda'u. TikTok kanarratti dhugaa gizee akkaawuntii as jala keenyee guyyaa guutuu namni barreessaa oolee kan gargaaru muraasa kan gargaaru kan Rabbi sodaatu qofa. Irra guddaan na harkaadhaaf qofa maallaqa 200 kan 300 kan 500 kan 1000 kan 20 30 jee barreessa. Hin jiru garuu maallayni akkas. Senegalee maallayni akkasii hin jiru achi keessa. Wallahi hin jiru wanni akkasii. Kuni sirrii miti. Nama du'u jiru. Nama beelaan sanuu beelaan jechuun beelti yeroo namaan kennitu sa'a namaan kennitu ni beeytan namni beeleellee akka Booranaatti arkuu baatullee taariba kana gaafa dhuftan warri taariba dhuftan guyyaa takkallaa ta'u dhoobuu maal akka taate ni beeytan guyyaa takkallaa ta'u beeltii maal akka taate isiniif gala. Isaan garuu guyyaa takkaaf osoo hin ta'in kan beelaa jiran guyyaa hedduuf kan beelaa jiran guyyaa takkaaf osoo hin ta'in ni beeytan je'eeti yaada warri taariba dhuftan hundi keessan waliin dhufne waan ta'eef guyyaa takkallee dheebuun maal akka ta'e beeltii maal akka ta'e ni beeka karaa gaafa dhufnu jechuudha. Sanumaafu ummata keenya kan beelaa jiru akkoo teenya abbaa keenya haadha keenya obboleeyyan keenya irra kan beelaa jiran kanatti qoosuun osoo maallaqa namaaf jettee namni maqaa kan kee akka si kaasu abuu abaluun qarshii hanqana kanneen maasha Allah akka joof maallaqa kijibaan hin sobina yaa jara keenya wal beena hin sobina maallaqa neexan qarshii maaliif 100 kan taane 100 qaanama 100 ka galchus 100 kittiin waan galcha maaliifi waan humni xiyya danda'u waan Rabbii xiyyan arku boru xiyyaami sodaadha waan ta'eef an namaaf jee hin jiraadhu namni akka na faarsuufis hin jiraadhu namni akka harka na ada'uufis hin jiraadhu. Obboleeyyan keenya namni harka siidhee Rabbiin dallansuus rabbuu sabuur arra kasi faarse boru gasi darba. Sanumaafu ummata keessan Rabbiif jecha bira dhaabbadha. Gizee hunda waadaa galtanii namni akka isin arkuuf maqaa akka keessan akka yaamamuuf jettanii waadaa hin dandeenye waan hin guunne waadaa hin seenina. Ummanni keenya achi miidhamaa jira. Ummanni keenya achi
ummata keenyatti harka kannati ummata keenya nutti dirmadhaa jechaa jiran quxusuuti yanatti dirmadhaa jechaa jirti ayyoon sanumaafu yaa ummata keenya waan akkanarraa ifeeggadhaadha kun sirrii miti namni waadaa nyaate rabbi biraa hin milkaa'u duniyaa tanarratti illee hin milkaa'u jechuu guyyaa ta karaa atin beekne rabbi sirraa baasa sanumaafu kada hundaanuu rabbiif jecha rabbi keessan sodaadhaati waan galtan waadaa jettan warra tiktook irratti waadaa galees kan galtan waadaa keessan galmaangaa yoo hin dandeenye atuu rabbi siifaa kannu waadaa waan hin dandeenye hin seenin jechuun barbaada maaliif keessee hedduu waaduma seenta maallee hin jiru namni immoo as deebi'ee maallaqa eessa geessan jee ummata gaafata ijoollee asirra gabbaasee wanni jecha jechu garuu maalleeyni waan hin jirreef hin jiru maalleeyni sanumaaf waan seentan galma keessan guuttadha irra deddeebi'een isiniimaan jalarree ni jira linkiin asirraa illee fudhatanii anillee nabra illee ni jira warri gargaaru barbaadan nabiil jalas ni jira hundi keessanuu karaa dandeessanii wayyoo amantii kan nu dhiisee jirti dhugaa kana dhibbatti hin maallaqa hoo gixxam maalleen akka sakutu hin jiru jechuudha isuma dhugaa aan nama takkan sodaadhu dhugaa rabbiidhaaf takkan sodaadhu dhugaa jirtu numan dubbadha haqan arke numan dubbadhaan haqan wannan arke hin jiru wannan arke yoo jiraate aannin dubbadha isinirraa wannan dho'isu hin jiru dhugaadha maallaqa nama hedduutti kannitanii maalleen namni meeqa nyaatu danda'a dhugaa maallaqa oromoo akkuma nyaatamee jira tana hin soomnu jechuudha isini galee garuu amanuu baatu ni dandeessan maallaqa hedduun kan nama karaa dhaqu hin arkinu jettan gaaffii gaafattan gaaffii sirriitu kunis maalleen arraa miti amata meeqa guutuu oromoo maallaqa numa kanniti maalleen eessa akka seenu hin jiru mootum asii gisee nuti ergine mootummaanis ni qaba ta'u achitti kaadireen haa qabdu maalleen numa ergama garuu maalleen ummata bira galmaa hin ga'u ummata bira hin ga'u dhugaadha kun garuu karaa sheekotaatiin karaa ustaazotaatiin maalleen asirraa guurrame ijoolleen asirraa guurte maallaqa ni galchiti garuu bika galu sun achitti waa taanatti fakkaata achitti bika san rakkoo jira natti fakkaata rakkoo jirus waan hin beeneef dhiifama naaf godha garuu ustaazonni nuti yoo asirraa guurre ustaazonni galmaan ni ga'anii namoonni amannu ni jiranii isaan geessuu ni danda'anii jechuudha sanumaafuu isin wanna dandeessan nama 20 nama 10 nama 5 jaarmiyaa qabaadha takiin gruupii takiin garee akka jaamu takiin jaarmiyaa qabaadha jaarmiyaa nama 20 nama 10 namni 10 suni qarshii 100 walitti buuse san takiin 2,000 walitti buuse 3,000 walitti buusus akkaawuntii Johaar Mahammad jala dheeyxanii fudhataniituma achirran neeyxanii jechuudha gisee galchitan eenyuun sin harka rabbii sin harka dhumatti dubbiin 20 10 shaniin amma nuti akkasitti hojjechuu deemna jechuudha dura maaliif nama 10 nama 20 jaarmiyaa mataa keenyaa qabaanne ummanni oromoo saa beeran saa harkatanitti walitti babbaasneetuma galchina jechuudha wannummaa maalleen eessa kutee eessa seenee jiru hin jiru kana booda akkasii hojjedha yoo dandeessan yoo isinii danda'ame ifumaaf jaarmiyaa ummadha ifumaaf nama amantan tokko kaayyadha nama amantan san irratti maallaqa kanna maallaqa amantan san namni amantan sun immoo akkaawuntii irra galchee risiita fidee isin haa agarsiisu kunoo maalleen galche anqana akkan kana booda akkasii yoo deemne irra wayya risiita kan garsiisan gisee maallaqa neeytan kunoo risiitni maallaqa galchu akkan ani waan mataa kiyyaa baadheen jira saba koo galatooma kunis anis akkan jaate akkasii fide anilleen isinin garsiise yoo garsiisuun taate maaliifi wal garsiisaa hamilee walitti horaa warri hin kaniinis akka kannan godhaa deemuutu sirriidha natti fakkaata waan ta'eef isini galee miti kanumaafuu galatooma baay'ee namatti tola namoonni gaafii jarri gaafatanus deebiinatti deebisaa jirtu sirriidhuma wal naman gaafachiisu akkamitti gargaarraa jedhamee waan gaafatamu qabu namni miidiyaa fayyadamu cuftuu ni beeka viidiyoo akkan hin banne makiinaa keessan jira sirratti eenyu edetanii maastangagaa kenna edetanii wallahi haga dandeessan tuffatina qarshii 50 illee taatu 100 illee taatu biyya jirtan jechuudha amma namoonni tokko waan abboonni qabeenyaa keenya kennan argitanii akka waan inni ga'utti isa qofa posattanu jirtu sana qofa miti ge'ee keessan baadhaa wallahi ge'ee keessan baadhaa dirqama jechuudha kun dirqama ofirratti gochuu qabna haga humna keenya namni na arguutu hin ta'in akkuma maakii jedhe haguma humna keenya haguufnu haa erginu
asirratti namarratti ergina dhugaa keessani kan nama rakkisaa ta'eera. Garuu namoonni beekamoon gadhiisanii jiru. Akkuma maakiin jette Jawaar Muhammadis gadhiiseera, Raayyaa Abbaa Machaa gadhiisee jira. Akkaawuntii wal laman gaafachiisu. Waliyyuu yoo gaafattan hiriyaan keessan isiniif kennu jenna. Gahee keessan baadhaa ariifachiisaadha yeroo namaan kennu beelaa jenna. Jabaadhu waan gaariitti jirta. Rabbi si haa gargaaru. Kaka'umsa kaasuudha. Kaka'umsa wal kakaasuudha malee dirqii wayii jiru jechuudha. Du'aa illee kadhaa. Jabaadha wanti tamma dubbattee kaate irra caalaa du'aayidha kan barbaachisu dhugaa dubbachuuf. Maallaqni lubbuu namaa hambisu garuu nama dandamachiisa. Garuu immoo du'aayii hagoonuu fi haguma beeknu nus waan itti jirru of yaadannu qalbii keenyatti adeebinu. Ramadaan dhufaa jira. Adaraa kanuma jechuu barbaada guddaa galatoomi waan nagalchitee fi Oromoo ko hundi keessanuu galatooma warri hirmaataa jirtanis warri hirmaannes miira isintti rabbi isinitti ta'u jedha karaarra jira dhiifama. ሰላም ነው እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ የኔ ቆንጆ? እንዴት እንደምወድሽ እኮ ያ ጀረከኛ አካውንቲ አዘለቲን ጋፍደን አን አካውንቲን ሲኒ ከኑ እንጅሩ አካውንቲኒ ጁዋር ማመድ መሰረት ዳባ ሙጫ በቀለ ገርባ ናምኒ አካውንቲ መጠንሲን እንጅሩ በር ቂያማ ፌስቡክ አራት ይጁ ናምኒ ተከለኝ ከኒ መጠንሲን እንጅሩ warri kaleessa ummata isaanii gargaaru turan tajaajilu turan arrallee ummata isaanii tajaajilu jiran ammallee post godhanii jiran achi jala dheexanii fudhachuu dandeessan warri biyya alaa jirtan goofandimiin ni jira profaayila kiyya jalatti okay kuni nama goofandimiin ni jira warri biyya ammoo Raayyaa Abbaa Machaa namni hin beekne hin jiru Jawaariin namni hin beekne hin jiru miidiyaa kana fayyadamee sana jala deemaa fudhaa gargaara haga dandeessan akka maakiin jette immoo miira walitti toruudha yoo postotuun illee isinitti jabaate keessaan guruppii godhaati miisenjaraan walii ergaa miira walitti toraa yoo leela jechuun dirqamummaa ba'achuudha dirqiin qabu lammummaa ofiitiif nama rakkate bira dhaabbachuun waan uumaa waan ta'eef jechuudha. Isin galee maal amma akkana siraa godha bareedaan itti fakkaata akkana challenge Facebook irratti amma haalaan bareeda deemu jira duraan illee nuti akkasitti hirmaanna gaafa Facebook ni keenyan gubatiin namni qarshii kumallee gargaare maaliif namni na harkaa osoo hin ta'in nama wal kakaasuudhaaf kan poostatu fidanii maaliif namni gisee hedduu 300,000 jeeni seena malee maallaqa hin galchu isuma dhugaa rabbi namni maallaqa galcha risiita fide saba isaa agarsiisa waan ta'eef maallaqa galchan akkuma kun abbootii qabeenyaati galchaa jiru ijoolleen xixiqqaa namni hundinuu wanni jechaa jiru nutillee yoo ka post godhu ta'ellee TikTok kanarra finnee post goone akkasitti isinillee hirmaachistanii hamilee walitti hortan. Intufatina wama qabnuuni nama miidiyaan fayyadamne hiriyaa wal biraa qabaattu walitti qabaa 100 walitti qabaati 300 400 walumaan achirra galchaati wanna sana waliin maqaa wajjin postotuu ni dandeenya goonee isinitti agarsiifnaa jabaadhaa miira walitti kakaasaa irra caalaan namoonni keenya waan qabdan ni beekna garuu du'aa hiikadhaa nama waa godhu fuulduran dhaabbatina qeequuf hin ariifatina waan akka qeequu kana of keessaa balleessa ka danda'u ha gargaaru ka dadhabe du'aa haa kadhatu jenna nu jabaadhaa guddaa galatooma. Maki galatom. Ayo borana siyama, ya Rabbi kiya nabi rumati. Abbo borana siyama, ya Waka kiya nabi rumati jeta. Yo atino wake nabi mati, mita umbira lenda mata. Yo atino wake nabi mati, rakotan kesa le kara jabata. Ayo borana siyama.